Oolmaa shanaffaa kan Oktoobar 24 bara 2017 yookiin kan onkoloolessaa 14 qabannee isiniif dhufnee jirra. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'a. Subscribe gochuun dagatinaa duraan dursitanii jechuudha. Duraan dursee gabaa gurraachaa fi baankii keessaa baankii kamtu gatii olaanaadhaan sharafaa jira? Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa qarshii meeqaan sharafaa jira kan jedhu ilaalla. Doolaara Ameerikaa tokko qarshii 141 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankii keessaa baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Gadaadha. Innis qarshii 126.40 yommuu sharafu, baankiin daldalaa garuu qarshii 16.66 sharafaa jira. Yuuroon tokko qarshii 152.26 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankiin Innaat qarshii 135.90 sharafaa jira. Baankiin daldalaa garuu qarshii 125.78 sharafaa jira. Swiss Frankiin tokko qarshii 162.94 yommuu sharafamu, baankii Wogaaginitti immoo qarshii 139.80 sharafaa jira. Baankiin Wogaagin gatii olaanaadhaan sharafaa jira jechuudha. Swiss Frankii. Baankiin daldala Itoophiyaa garuu qarshii 8 gadi bu'ee qarshii 132.17 sharafaa jira. Doolaarri Kaanaadaa tokko qarshii 102.10 yoo sharafamu gabaa gurraacha irratti, baankiin Innaat immoo qarshii 88.74 gatii olaanaadhaan baankiiwwan keessaa sharafaa jira. Baankiin daldalaa qarshii 6 gadi bu'ee qarshii 82.46 sharafaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 93.89 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankiin Abisiiniyaa gatii olaanaadhaan qarshii 79.90 sharafaa jira. Baankiin daldalaa garuu qarshii 75.89 sharafaa jira. Itti aansuudhaan kan laallu Chaayiniz Yen. Chaayiniz Yeniin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 19.84 yommuu sharafamu, baankiiwwan keessaa kan gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankiin Innaat yommuu ta'u, qarshii 17.62 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 16.6 sharafaa jira. Paawundiin tokko qarshii 182 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankiin Wogaagin immoo gatii olaanaadhaan sharafaa jira. Innis qarshii 156.91 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 148.13 sharafaa jira. Dirhamni Kuwait tokko qarshii 460.26 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankii daldalaatti immoo qarshii 373.99 sharafamaa jira. Dirhamni Dubaay yookaan dirhamni United Arab Emirates tokko qarshii 38.42 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankiiwwan keessaa kan gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Global yommuu ta'u, qarshii 36.66 sharafaa jira. Baankiin daldala Itoophiyaa garuu qarshii 31.76 sharafaa jira. Riyaalli Saawudii tokko qarshii 37.88 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru Abisiiniyaa yommuu ta'u, qarshii 31.69 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 31.6 sharafaa jira. Riyaalli Oomaan tokko qarshii 367.18 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, diinaarri Joordaan tokko immoo qarshii 199.34 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Dirhamni Bahariin tokko qarshii 375.50 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, Swedish Krona tokko immoo qarshii 13.33 gabaa gurraacha irratti baankiin Wogaagin gatii olaanaadhaan bitaa jira. Qarshii 11.52 baankiin daldalaa immoo qarshii 10.80 sharafaa jira. Oolmaa sharafaa irraa kana fakkaataa waan wajjin turtaniif galatoomaa. Subscribe gochuun dagatinaa. Galatoomaa.